كتاب جاللاهم في تنبر سنيتي ورا نبيتنا خنبان ديسانيتي دويساني درتي سين دندن دويسانيتي نما جلا ملتي أصوفك كيسانيتي خيسان تأنقلانا ربي جراتنا يا دندو إني هميس جاللا سرنقو إني سيفا بريد. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون خبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوتا هي بقى جراتاني سنين جتشا إيقا بلتي ونيفي وبليان كيا هرانتنا مشالي أكنا ممي أغن كان ميا مناجة جولا فراشي تكايا أمالي بيبي تراسي حالا كنان جتودا بيبي تراسي حالا كنان akkasumallee jechuudha teebilii nyaataa teessoo nyaataa jechuudha isa kana qabadhee dhufe haga xumuraatitti gatillee hin dhageettanii akkaataa inni itti hojjetamellee hin laaltanii hamma dhuma viidiyoo kiyyaatitti nafaana turaa isiniin jedha. Akkasumallee obboleeyyan kiyya viidiyoo yeroo seentan laayik godhaa sheer godhaan isiniin jedha. Isinirraa tuttureera hojiirra jira obboleeyyan kiyya dhugaa biizidha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mana kanas haganaan ga'e mee kaameraamaaniin kenna nufa agarsiisanii isiniin jedha. Bakka kanuma kanatu biizii na taasise akkasuma jechuudha. Akkaataan hojjetaa waan jiraniif amma viidiyoo waraabuu natti hin tolle. Isin hunduu naa lolaa jirtan viidiyoo hundaa gadhiisettanii eeshiin isiniin jedha. Egaa gaggabaabsee kanaafin dafee dhufuu dhaabadhe isiniin jedha. Warri naa gammaddan immoo rabbi duniyaa akiratti illee isin haa gammachiisu galatoomaa isiniin jecha. Abboleen kiyya gaxumura viidiyoo kiyyaatitti nafaana turaa isiniin jedha. Meeshaalee kanneen isin argisiisuu fi dhugaa rabbiititti meeshaalee hojjedhu hinuma hojjedha. Meeshaa kana akkaan itti gammada. Maaliif isinitti fakkaate? Obboleettiin tiyyatuun illee rabbiin addunyaa akiratti illee isii haa gammachiisu. Meeshaa kana waan hunda jechuudha umee ofumaa keetii ana itti aansitee ofumaa keetii naa filadhu ofumaa keetii naa laalisitu achi jira. Waan akkasii naan immoo tuyyuu jechuudha bi'aansi namni yoo ofii isaatii filate wayya maaliif filannoo keetii akkasumallee bakka ajaja keetii jedhaniin jechuudha. Kammoo ati naa laalimee sirratti si amane jedhe isin nama rakkisa. Wallaahi nama hedduu na yaachisallee ana jechuudha. Maaliif ka abbaan ajajate akkasii eega kana naa wayye kana atumti naa laali atumma bira jira naan jettee eega isin akkas naan jette baay'ee natti ulfaate garuu alhamdulillah bareedatti naa bahe akka ajaa'ibaa kanatti naa bahe jechuudha. Obboleeyyan kiyya beebi tiraasiin kana takkaayanillee bifa kanaanii akkasumallee jechuudha. Beebi tiraasiin kun gosa lamaan hojjetame jechuudha. Bifa teekinaasii kanaatiin filannoon kunillee filannoo kiyya jechuudha. Teekinaasiin kun tiraasiin abbaa 12ti. Abbaa teekinaasii 12ti abbaa 10ti miti jechuudha. Ol fageenyi isaa baay'ee bareedaadha. Kanas bi'aansi nama kennatti Arabiyaa majlisii irra hedduu takka isa kana baay'ee jechuudha. Ani walla obboleeyyan kiyya torbee tana keessa diidan deeme Arabiyaa majlisii abbaa 40titu jira jechuudha. Garuu ofii kiyyallee irra hin taa'ee yoo isin jedhee ol bakka akka teessotitti oliin isin ka'a. Eeyyan ani manaan qabu farka nama isinitti maa jira. Inshaallah qabadhalle yoo ta'ellee abbaa 20 abbaa 30tu bareedaadha. Abbaan 40 teessuma ol gaha jechuudha Arabiyaa majlisiin. Firaashii kanammoo namni kenna hedduu takka isa jaallata jechuudha. Firaashiin kun baay'ee filatamaadha. Mana namaatitti illee mana keessanitti illee maaliif namni kenna bakka haganuma lafarraa siqee hirkatuu fedha. Ka Arabiyaa majlisii fedhullee numan jira. Ka soofaa fedhullee numan jira. Garuu firaashiin abbaan 12 kun immoo hedduu takka filatamaadha. Waan ofii hojjetadheef yookaan waan ofii ijoollee ajjechiise fila osoo hin taane isumatu jiddu galeessa waan ta'eef isumatu baay'ee jiddu galeessa waan ta'eef isiniin jedha. Eega ibsa hagana isinii kenne ilaaltanii beebi tiraasiin tun jechuudha obboleeyyan kiyya anatti baay'ee tolte. Taama rogaa fireesanirra kibbiin tun mee zeeroon tun isinitti tolti. Ana baay'ee takka natti tolte wallaahi hedduu natti tolte isiniin jedha. Akkasii ilaaltanii laalan isiniin jedha. Gosa lamaanii maachii kanaa akkuma ture isiniin jedhe eega kanallee jechuudha filannoo kiyyaan isillee akka itti toltu abdii qaba. Beebi tiraasii gosa kana jedheen malee haala kanaan yookaan bifa lamaanii hin jenneen jechuudha. Inshaallah akka itti gammadu abdii guddaa qaba. Ammallee kun jechuudha kana maachidha. Bakka teekinaasii kanaan jechuudha. Ammallee akkatti maachidha. Inni akkasii hedduu miidhaga jedhee abdii qaba. Ammallee jechuudha waan itti gammade keessa obboleeyyan tiyya
wanni akkaan na gammachiise haala hodhaatimee kaameraamaanii kenna asiisi jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha yoo waan gatii bareeda yoo bittan waan bareedatu isinii baya walla wanni kun overlookidha. Amma ani manallee hin qaba tiraasinti overlookii miti jechuudha. Overlookiidhaan shaalbii akkanatti faxoorrattan yeroo takkitti amma overlookii nooyyuu gara birrii 20-30 gala jira jechuudha. Hunda isaa kanallee jechuudha. Firaashni kun firaasha 5 tiraasiin firee 15 tiraasii firee 15 kana guutuun overlookidha. Overlookii jechuun kan abbilayyaa kiyya irratti as qabii kaameraamaanii as qabee sirriitti. Kaasaa overlookiin kana jechuudha xarzii kana ofitti siisi qabee isa kana maaliif hin ka'u jechuudha yeroo shanneeranitti amma yeroo itti uffisanii shanneeran homata akkaan qabu kun inna akkasii kanallee isin agarsiisa abbilayyaan kiyya uffata kana jechuudha. Kunniin uffatee jira kunis haaluma saniin mee laala. Overlookii dhahameeti jechuudha. Waan akkaan itti gammadirraayi wallahi. Warra waan namni ajajate bareechee dalagullee rabbiin addunyaa akira isaanii haa bareechu. Maaliif kana isiniin jedha obboleeyyan kiyya waan kanaan mataa kiyyatti hin hojjechiisa malee jechuudha. Kaasatan hodhaa kana fa'aa yoo fedhan hin jajallisan yoo fedhan immoo tuyyuu jechuudha akka isin barbaaddanitti isin hojjetan. Kaasatan diqqoma gatiin gadi laafee yookaan waan lallaafaa fa'aa taanan jechuudha. Homaa iyyuu ittiin fakkaatu bakka kana waan ta'eef namni waan gaarii hojjete immoo namni abbichillee laphee of dhayaa gammachuu guddaan kennaaf jechuudha. Ani garuu akka kiyyatti wallahi wanta bade waan baay'ee jechuudha. Hoon harka akkaan ajaje san irraan harkaa jijjiiran mallaqa kiyyaanin irra deebisaa ture. Maaliif warri ajajatu kun jireenya isaaniitti galanii keessa jiraatanii itti fayyadamanii miti. Yoo har'a silaa isin nan agartu akkuma ta'e tahee narraa haa deemu yoo jedhamu immoo booda gaafa galte akka abaarsillee narra hin buune fi akka kiyyatti haga kiyyatti ilmi namaa hanqina hin dhabu. Tarii wanni an hanqina qabuun illee yookaan dhabamu ana ofirraan beekne malee akkas isiniin jedha hedduu natti tole. Kun wallahi satan firaashni illee maasha Allah hedduu takkanatti tole. Sanirraa immoo hodhaan isaa jechuudha. Hodhaan tiraasiiwwaniitii fi hodhaan uffata firaashatii fi akkasumallee jechuudha maali maqaan isaa takkaayaa kanneen hedduu natti tole. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ammallee jechuudha akkaataan saayizii ittiin lippi qirxii kaayan jechuudha. Shaklii onnee kaayan hedduu bareedadha. Kanneen irratti illee ilaaluu dandeettan. Anillee immoo banillee isin agarsiise isin agarsiisaa isiniin jedha. Wanni kana isiniin jedhuuf obboleeyyan kiyya obboleettiin tiyyaallee asumaan laaltee itti haa gammadduufi jechuudha. Maasha Allah jenni kun waan turellee miti. Isilleen galaaf qophiirra jirti. Osoo ramadaanni hin geenne jettee osoo ramadaanni hin dhiyaatin hojjetamee fi gammachuu guddaan. Anis alhamdulillah haala bareedaa kanaan inni jechuudha. Yeroo isin ajajetti osoo yeroon isin itti ajajjayu hin gahin jechuudha. Dhumatuun hedduudhas na jedhe jechuudha. Kanaafi rabbiin nagaa mana isiitiin haa ga'u. Nagaan illee namatti galu haa taasisu. Shakliin lippi qirxiisallee haala kanaan jechuudha. Shakliin onnee isa haala bareedaa taheen hojjetamee isiniin jedha. Ani iyyuu hedduu takka itti gammade obboleettii tiyya akka atillee dachaa itti gammaddu abdii guddaa sirraa qaba siin jedha. Isaaf mootiyyuu obboleeyyan kiyya takka takkaanin isinitti hima jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya firaashis tahee jechuudha wantoonni amma gabaarra bitamaa jiru kuni waan har'a bitaniin boriin argamu jechuudha. Dhugaa isinillee kana hin beektan. Adadaan homa dabala osoo rakkasellee silaa bareeda taha jechuudha. Garuu immoo sirraa kasu waa homa dabala jechuudha. Firaashin tokko waa hunda isaa uffatee jechuudha. Uffata uffatee guutuu isaa wajjin 7,800 firaashni jechuudha. Gatii achii bitaniin isinitti hima obboleeyyan kiyya. Ammaan tana ammoo waan irra jiru wandidiin badee jira jedhanii dhabame jedhaa jiranii. Kuni kan isinitti himaa jiru ka gatiin isaa abbaa 12 jechuudha. Abbaan 10 hin qannas. Abbaa tiknasii 12. Firaashin immoo sufraan jechuudha. Sufraa 2. Sufraan tokkis hagana dheerata. Hagana dheerata. Sufraan tokko jechuudha. Sufraa guddaadha. Sufraa nyaataa. Inni kunis kan nyaataati. Ka bunaallee kana jechuudha. Lamaan isaa walirratti 2,500 isiniin jedha. Akkas obboleeyyan kiyya. Barakallahu fiikum.
egaa obboleeyyan kiyya beebii tiraasin tun jechuudha tani dhibba 5 illee hin jirti dhibba 4 illee hin jirti tun immoo shaakilii kanaan akkanatti jechuudha birri 650 isiniin jedha kun immoo tuyyuu dura 1500 ture amma 2000 isiniin jedha takkaayan isiniin jedha ganaa sichi waan inni ittiin ta'u hin beekun isiniin jedha wanti na hafe maa inni tiraasidha tiraas carqiin 350 ammallee tiraasin jechuudha kuni ka keessa 350 walirratti birri 700 isiniin jedha guutuu isaa herregattanii hagam akka tahe argachuu dandeettanii isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyyaa kanarratti dogongorri jiru yoo jiraate dhiifaman isiniin jedha meeshaa kana hedduutu akka itti gammade obboleettiin tiyyallee akka itti gammaddu abdii guddaan qaba jechuudha wallaahi akka itti gammaddu abdii guddaa qaba rabbiin nagaan galchee itti fayyadamsiisu guutuu keessan jechuudha warroota online irraan ajajattan tahee warroota lafa kanattis waan gaggaarii hojjetattan rabbiin kenna jechuudha gaariidha waan gaarii jaalata bareeda waan bareeda jaalata rabbiin nama bareechee jireenya ta'aa isaa keessatti taate keessa sinaa nama jiraatu sinaa taasisu isiniin jedha meeshaa kanas tahee kabiraallee warri ajajachuu barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 9 argatuu dandeettaniin isiniin jedha aga viidiyoo biraatti walitti deebinu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh Rabbi waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabrees yaadata baasaa buusaan hungaye taraa dabarfata eenyuun asin hafu kan biraa